akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo lama jirtanitti isiniif haa qaqqabu qaqqaalu tokko gaggaaru tokko jirtu mee fayyaadha nagaadha annagaa kooti inni nagaa koon abbaa isee immoo ulfaatu dadhabeen jira garuu har'a jechuudha nama ta'in piraankii gochuufani abbichis piraankii na gochuu isaan oolu anis piraankiin godha wal faana tura abbicha sanitti nemu baay'ee na gube baay'ee na aarse waan ta'eef jechuudha. Akkuma intarneetiin naaf hojjetu naaf kadhadhaa malee akkaataan karaa ishiinitti wayin karaa ittiin ishiin nana shakkinee nana ishee argadha. Kunkuma nan argadha jettee too yaaddu jechuudha. Waama jira. Hello. Hello. Ara hello. Allo. Oi, oye. Maal sagaleen? Maal eekkamta? Kaasamma siifan dawwala jedheera garuu dadhabeera silkii hoggaanan isitti qaxaqqaxaa oolu naan jalaan kaas ture. Maal immoo rabbii dadhabaa ta'e maabara kan oolee jettee dadhabaa ta'e raffiin hin jenne. Akkamitti har'a faree viidiyoo sanaa nama raffisu na gube. Akkamitti ani keessa kosa garaan koo na gubateen sitti madheeti baaftee YouTube irra na jalaa keessaa. Har'a maalii qaba? Leenca naa kenni naan jette malee YouTube irra godhadha naan jette anoo leencuma siistolee siifan kenna siin jedheera. Isayyuu immoo maabara koo baaseen sii kenna leencaa amma maabara irra hin jira maabara koo gan baasee siifan kenna leenca namni naa kenne siin jedheera tole siin jedheera. Akkamitti odoonni illee jedhee fuutee baatee too miidiyaa irra baafta malee isan tole siin jedhe akkamitti tole jette akkamitti baafta lammaffaa immoo odoon eeyyama koo malee na jalaa baaftee bara. Maara koo maalii qaba? Situ viidiyoo waraabde jettee na shakkitee jennaan hin gittiin godhee waraabee. Achi qixxim gootee waraabde? Otuutti na shakkuu baattee waraabu. Kun maal girrigirri maalii baay'isa ree? Leenca siin kennu jechuu keetii? Maalan leenca dhiisitu ani leenca caalu yoo jiraate siin kennu ammaati maal akkas taata? Amma kan leenca caalu hin jiru ani leencichuma fedha kan yoomnaa laata? Yoo bakka akkasii laadhu sitti immoo torbee kana qaratsaan qaba qaratsaa bakka sadiin qaba torbee kana. Akkan jedhee qo'ate warra durii taate immoo warra durii jira warra maabara dhugootee maabara duddaa. Adde nama durii Jaarsolii taate. har'a immoo jette immoo na arrabsuutti teessee. Nagarramee maabara kabarootatti qo'ate warra durii taate immoo abbootii warra keenyaa durii fa'aa isa warra maabara dhugu warra kiristaanaa miti laata. Akkasumatti fakkaate. Akkamitti ati maabara kamittiin ijoollee taate akkamittiin maabara warra abbootii keenyaa durii dhudda. Anoo harri baaseera jaartii miti abbaa harriyyuu harri laala harri meeqan baase seeti. Harri 5 baaseera. Dhugaa rabbi. Harriin qabdu harriilleen qabdu. Harri 5 qaba harri 5 baase. Ui xaafii simiti annaa bite. Oman kallee. Xaafii simiti annaa bite. Oolaan kalleere. Oolaan kalleen jedhe. Oolaa koo oolaa wannoo nambiseef irraa nyaadheen firiijii godhees hojjedhe. Ani eenyu maqaan ishee waan gooftaa Yesuus gudii ta'e. Eeyyoo
isan irraa hambise. Ammoo naan keenya naammoo. Daabboo garbuu see kaayira ka daabboo garbuu jaalattamtiire. Daabboo garbuu nyaadhu waan duqeetii nyaadhu. Maal laphee nama guba. Ede garbuumoo. Laphee nama guba. Afachu qoyme amma dubbiidhaan shaaf. Moniin sirraa ka'uuf bar. Maali? Piinsii deebi'uu dide ka? Piinni naa deebi'uu dide moniin narraa ta'aare. Jeefur guutee miti. Jaafur darbeera ka jaafur gaafa guute ko jaafur gaafa meeqa guuta beektaa? Borumaleef ta'an guuta bar. Maal monii kaasuuf torbee lama qabanaan hin jennee reetti deengadde. Torbee lama poostaan nama bira ga'utti kaanis hin jedhu. Amma kam goona reen kaasinaa itti barreessi kaamisii. Akkamitti miseenyiin itti barreeffama piiniin maal jalqaba isaa abbaan eebbuus beekaa koo sabboontunis beektuu koo piiniin akkuma itti siifaa geeddaramuu poostaan keenya itti siifaa geeddaramee yoo akkam baay'ate magaalaa Finfinnee keessa waan jirruu fi wayiin guyyaa 10 wayiin guyyaa 20 caalan fudhatu inna hin barbaadu achumaan biyyoona jalaa seenee to'afaa anuun barbaadu. Yooni paaspoortii koma maasee jettu sattiin biyya alaa deemtasa maqaa ishii waamuu hin danda'u. Isatti honga isheenaaf deebi'an jennu. Paaspoortii akkan jedhee ani laala eebbo. Kan kookeetii itti galee jira. Kan kookeetii irraan immoo kan gosa macarrashaa dhumaatii paaspoortii barbaada. Carraa tokko carraa lama galee carraa sadaffaa paaspoortii irratti deebi'aa malee piiniin galuun qabu kan keessan hin guddinaa. Maal jechuun akka maal jechuudha akkas jechuun seekaa akaamoniin irraa maaltu na ribeeree maaltu na gashee anaan. Deebisuu dafee. Eessa biyya eessatti beestii. Dafeen deebisuu. Laakki dafee deebisee dhiisee hin beeku biyya eessatti paaspoortii ogashite mana poostaan barbaadu jechuudha. Lala sadaffaatti poostaa dirqama paaspoortiin galuu qaba. Paaspoortii ogashite maal mana poostaa kamitti siif ergama? Mana poostaa kamitti siif ergama? Moo onlaayinii sii kenna? Meeseejiidhaan na erga imeeliidhaan. Nama ergeef qabdaa natti himi eenyu fayyisa akkas godhameetu an ergame natti himi. Maal Abdullaappiin hin barsiifne yuutuub isaa irratti carraadhumaa yoo barumsa isaa barsiisee jira barumsa Abdullaappiin dhaggeeffadhe namni tokko kannaan hin jennu. Nama deebi'eef qabdaa hoon jedha nama isa barumsa siin jedhaan jiru nama akkasitti guuttate akkasitti deebi'eef qabdaa. Taara maaliif callifteetuma samiif wannoo gadi olitti tatarsaas taare. Waan hin qabne. Jechuun carraadhumaati bakka yuutuubittiin baddu isheen abaddu isheen abaddu kun qabu yuutuubittiin. Silas wanni ishee birriin harkaa fi tuttirti ji'aanii isheen illee abaddu. Garuu gubachuu seetu garaana nyaata. Abaddu isheen. Ishiin abaddu. Seetu garaana nyaata. Ilaaluu jikoo. Otuu ilaaluu ija kooti gubachuutu na absaa malee. Yuutuubiitti argadhadhee karooran qabu. Maal jechuudha irraan argadhee karooran qabu jechuun? Maal eebbokoo nulfaata. Maal jechuudha nulfaata jechuun? Waayipiniiti kaayaan waayipinii halkanii guyyaa waayipinii yaada hoon deeme siyoon taa'e siyoon keessa. Yoon nyaadde siyoon dhuges wallahi piiniin ma yaada deema yoon deebi'adhe wallahi sammu ammoo kadhee uduu akka duraanii miti duraan furdoo ture ani waa'ee piinii yaada irra keessaa galagale yoon ammoo manaamaan abjuudhaan naa deebi'adhe hin gadda. Ishee. Abjuun bara bee ilaa sitti immoo ilaa sittani mana gahee abjuun bara beeraa
biddeen jetteedha. Kanumaaf Amma isin kan keessan guuttani moo an keessan guuttanitti moo guun? abbaa eebbuu gaafadhu abbaa eebbuutiin maaliif piinii ana biraa guutte jedhi. Abbaan eebboo namaan deebisu boo akka keetti. Maal jechuudha? La sagalee namaan deebisu akka keetti ati itti naa hin sodaadha. Maal kafalta? Bishaanan dhugaa jira dhugaa rabbii bishaan baay'ee dadhabaan oole mitiire maabararran oole mitiire. Silaamaa baradudha. Amma kan jedhe amma simbaanaa arsitanii amma dhugaa. Maal jechuudha fachu anu naarre ani qanceeni an qotiyoon iyyuu mare qanceeni jedhan. Alaanaan sagalee koo baaftee na waraabdee na postotti ani iyyuu qabu waa'ee piinii odoo sitti maa jiru. Maal jechuudha eessatti walitti fiddaa eessaa walitti fiddaa maa inni sabboontu. Lammaffaa ammoo jechuudha sadaffaa qoy waan meeqannee kamuu dhufee waan tokko waan sadii tokko si gareetti gaafa na dabaltu gaafa gareetti na dabaltu ati gareen hirmaatinii waa tokkoyyuu hirmaatinii ganaafiyyuu rakkinan qabu jette. Guyyaa ammoo jedhan karaa keessaa dhufanii natti man ijoolleen guyyaa ani hafuuraan citaa jira la hafuurumaan citaa jira keessummaa afaan haadha eebbuwaati rimuuvii keessaa si gochuu fi wayyoo nan babbade kanaan jedhan. Maaliif hin hirmaanne guyyaa? Maalamsi babaanatti rimuuvii keessaa si gochuu fi rimuuvii si keessaa gochuu fi naan jette. Ani hoggaanii hirmaachuu danda'utti silkii sadiin iyyuu silkii afuriin iyyuu waan abbaa eebbuu jalaa laaftoppii faatee tanitti banee too hirmaadha miti akkamittanii rimuuvii ta'a. Hoggaan immoo sagantaa hoggaa ibsaan badu immoo hoggaa bannoon badu immoo akkasittanitti odoon itti mataa jiru akkamitti akkasii rimuuvii ta'a. Nan babbade dhaqii too sabboontutti sagalee qabii wayyoo rimuuvii ta'uuf naan jedhan. Dhimma ishiitii rimuuvii na gootes. Ijoolleen hin beeku nirmaatiin dhuftee abbaa eebboo sin hirmaachisin yookiin keessa dhuftee nirmaatiin ati mucaa hojirra kachaa ooltaa siin jedhe ijoollee garees immoo otuun gareetis hin dabalin iyyabsiisee jennaan nuuf ishee hin dubbannu otuu guyyaarraa nu baafteef iyyuu nu hin dubbannu naan jedhan warroota akka walee tuubiin beektaa miti. Faatumaa faan otuu sigeen faan otuu isheedhaan guyyaarraa baaftee iyyuu nu hin dubbannu naan jedhan ijoolleen garee sitti hin dubbatan. Anu tumatee iyyuu amma viidiyoo si waraabaan jira icciitiin kee bakkee baate. Icciitiin kee bakkee baate bici maal waraabde yuutuu maaltu waraabisiin jedhe ammas waraabaa jirta moo? Ati qalbii bakkee jitee haasoftaa waan waraabaa jira viidiyoo daqiiqaa 13 waraabe. Maayeenyu waraabisiin jedhe sagalee koo ammas sagalee koo waraabaa jirta. Yaa uummataa naa dhagaa ilaa ani fuudhee tan jechuudha. Mana multii gurraachaan ishiidhaa baaba sabboontu. Wayyo adeemo. Maal ati waa'ee piinii natti kaarte shukkaara dhibba na gashitee. Shukkaara dhibba si gashee waa'ee piinii. Waanuma fe'eef shukkaara dhibba galuu jechuun ko shukkaara jechuudha noormaalidha bar. Dhibba afur dhibba sadii na gashitee yoo jette malee dhibba galuun noormaalidha ilaa. Qo'aa sittani ma? Qo'aa sittani ma na dhaggeeffadhu maali ijoollee maal farsoo si obaasanii xaaxee bishingaa taate aniyyoo ani maabara keessa oolee akka xaaxee bishingaan taane. Farsoo duddeettaa? Ani sanyii hirkabootaati farsoon nuku. Nunne fi jakoota akkasumatti natti diddiimatee jira malee maaliif akka inni natti diddiimataa jiru hin beeku. Dhiiraa nunne? Maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin. Daabboo sitti agarsiisu nyaattaa? Viidiyoo irra sii godhu? Daabboo gurraachisan. Daabboo adiinis daabboo gurraachis jira. Ofiita ishitee? Iyyee.
ya YouTube jala fiigaa oolta. Yaa Rabbii koo. Ogummaan qabdu jettee na arrabsaa jirta bara. Baay'ee gosa ishee ashakkee. Nan babbade kaa. Odoo na bira jiraatte qabattoo eebbee kun shatti sirra godha. Eebboo qabattoo rarreeffee ati yoo gara soo kannaan jette. Qabattoo beekoo. Qabattoo reeffee asanaa nyaatu haadhosaa. Eeyyee kan maaliif jeeqa reeggaa inni jeequ akkasumatti reeffama. Amma waa'ee piinii keetii sitti maka na dhaggeeffadhu. Waa'ee piinii keetii sitti maka. Piiniin keetii gadan dhiifadha. Daqiiqaa meeqa gad dhiifatta? Daqiiqaa 16 ta'ee jira wallaahi. Keessaa mura malee. Neerate. Keessaa murtaa? Bakka dhaabbadhu kaa eega waraabbattee dhaabbadhu kaa yaa sagalee koo waraabbattee amma silaa uummanni Oromoo nama ilaaluu dhiiseera maal sii godha? Ataatu deemtee ilaalamtu. Ilaamee. Birrii keessa YouTube keessa jiru san maalan godha jettee? Birrii isa YouTube keessa jiru moo? Walakkaa maskiidaa fangash walakkaatti fayyadamu. Alhamdulillah. Maaliifi? Garuma. Baamachuu wajjirre namni sirkatti qabaara naan jedhee banee boo. Yeroo taaskii guutti naan jedha namtichi narraa qoddachuu fedhan. Kan yeroo inni basirraa fudhata parsantii inni tokko sirraa murata akka tiiktookii hattuu miti. Murate walakkaa naa kenne. Eessaa si faree sirraa kaasuuf yatoo piiniyaan keessan hin guutinaa jettee tola facirtee sukkaara 300 400 nama gashita. Amma kan piinii isaan makeenyaatti si gashin akkasadhuma. Itti naa gashaa qaara geessoo maalan godhame. Torbee 3 si jalaa turaa mooniin boru sirraa ka'a maal abbaa akkatti taatu beeku kashiin mamma coccorattee too akkasitti hojjettu kanayyuu mooniin sirraa ka'eeti. Yaan booda. Monii yoo kaase doolaaricha fudhataa? Doolaaricha hin fudhatu garuu doolaaricha akkasumatti taa'a. Monii garuu sirraa kaasa. Kutubbiin inni adeemse doolaara fudhate nana aarsuudhaan. Dhugaa jedhe. Dhugaa rabbii. Doolaaricha hunduma isaa fudhatee piinii akka inni sii kennu itti barreessuure. Itti barreessee. Doolaara hunduma isaa yoo fudhatu. Fudhatee piinii kanaaf adeemisu. Hin sobdu kaa. Garaa manna gubate piinii sanaaf hin sobu. Dhugaa jedhe. Dhugaan sobu. Garaa kunna gubate garaa na gubachuudha. Itti haa fudhatu. Haa fudhatu? Kan hojjedhaa. Ashi bakka boruttan sii barreessa bakka borutti sii barreesse. Sitti makaa deebisaa boruun sitti makaa barreesse amma akka silkii kana cufee naqee itti barreesse. Wannoo sitti maka. Amma itti barreesse jennaani. Piinicha itti barreesse jennaani. Hin beekama kaadhee uffati koo tokko silaa uffata kan biraa uffachuu qaba. Inni akka ijoollee. Okay.